السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو بوليوان كينيا كام مسلمة أكاسوما بوليوان كينيا كان كريستيانتي كان أمانتيا دادا كيسي جرتانو أكام جرتو نغا كيساني باغا نغاتاتن سنين جدا egan guyyaa hadda odeeffannoo haaraa akkuma kaleessaa dheengadda dhagaa turtanii odeeffannoo haaraa qabatamaan obboleewwan keenya ijoollee lama akkuma saba jalaa isinitti sabaan gurbaan saba ummata Tigraayii intalli immoo sabaan Amaaraa taatu malee isinis haadha manaa namaati innis abbaa manaa namaati biyya Kaayiroo keessatti zina keessa yoo haadha manaa namarratti abbaa manaa namarratti utuu shawwadanii innis haadha manaa saman hojiitti dhiisee shawwadee isinis abbaa manaa si manatti dhiiftee shawwaddee jaazaa buutee fi utuu waan hin taane dalagaa jiranuu walirratti hafuun jira ni yaadatama. haa ta'u malee haadha manaa gurbaa isa bakka meeshaa wal ciniine sana qabadhee dhufeen jira. Hundumti keessaniyyuu laayif gochuudhaan meemee irraa dhaggeeffanna jechuudha sagalee haadha manaasa. Waan isin jettu ergaa koo naa dabarseetteetti naa eeyyamteetti miidiyaa hunda irratti naa dabarseetteetti kaleessa dhageessanittu walumaan caqasnume. ሄሎ እህታችን እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? አለና አልሐምዱሊላህ። እስኪ ትላንትና ድምጽሽ ስለማይሰማ ነው። እስኪ ስለ ትላንቱ ተፈጠረው ስለ ባልሽና ልጅቷ ሁኔታ ያለውን ነገር አንዳንድ ነገር ልጠይቅሽ ነው። ሚዲያ ላይ እንድለቅ የፈቀድሽልኝ አንቺ መሆኑን ታረጋግጭልኛለሽ? ይሄ ነገር መጀመሪያ ስምሽ ማን ነው? ስምሽን ትላንትና ታወቀናል። ሳምሪ ነው ያልሽው። ባልሽ ደግሞ ዮሴፍ አይደለ? ባልሳሳት ዮሴፍ እና ሳምሪ ሳምሪ የት ነው የተጋባችሁት እናንተ ከዮሴፍ ጋራ የት ነው የተጋባችሁት? ሶሪ ስልኬ ተረወለ አሎ ከባልሽ ጋራ የት ነው የተጋባችሁት? እዚህ ነው ወይስ ካይሮ ሱዳን ነው ወይስ ኢትዮጵያ? ሱዳን ካርቱም ነው። ስንት ዓመት ነው ከተጋባችሁ? 4 ዓመት አብራችሁ ኑራችኋል። ልጅ አላችሁ? እሺ እንዴት ምን አይነት ጸባይ ያለው ልጅ ነበር ዮሴፍ አንቺ ስታቂው? ወደዚህ ሳይፈጣጥ በጣም ነበር እንደ ቤተሰብ ነበር የምንኖረው እንደና ብቻ ሳይሆን እንደ ጓደኛ እንደ ቤተሰብ ነበር። እሺ እዚህ ከመጣ በኋላ እየተቀየረ መጣ። እሱንም እኔ አይሁን ራሱ ብዙ ሰው ይናገር ነበር ትላንትና እንደነገርኩ ከዘመድም ጭምር ግን አላምናቸውም ነበር። ዘመዶችሽ እየደወሉ እዚህ ዘመዶች አሉሽ አንቺ? አድኛው እየደወሉ ምን ይሉሻል? ባልሽ እያስነው ሌላ ሰው ጋር እየወጣ ነው ብዙ ሴቶችን ያተራምሳል ይሉኝ ነበር። እሺ እኔ ግን አላምንም። ባሌን በጣም ስለማምነው ስለነበረ ክፉንም ደጉንም አሳልፈናል አብረን። እዛ በጣም አምነው ነበር። አሁን በመጣው በጣም አዝኩበት። ሌላ ወንድ እንኳን እንዳላምን አደረገ። አይዞሽ ሌላ ወንድ ማለት እንግዲህ ያለ ነው። የሰው ልጅ ሰይጣን ያሳስታል። እስካሁን ድረስ የሚገርመው ነገር እስካሁን ድረስ አለመላቀቃቸው ነው። እና ሲነገርሽ ማን ነው ደውሎ የነገረሽ መጀመሪያ ትላንትና? ትናንትና በጣም ወደድና ማስተው ጓደኛዬ ነበረች። ደውላ ባለቤትሽ እንደዚህ ሆኗል ምናምን ሆኗል። እንዴት ሆኗል አለችሽ? እኔ ደውዬ ለምጠይቅ አስያዘኝ። ይሄ እንዴት ነው ለማለት በጣም አዘንኩ። በዛ ላይ ተናድጄ ነበርኩኝ። ታውቃላችሁ የካይሮ ኑሮ እዚህ ስራ ወደ ሙቱ ጋር ስንጨቃጨቅ ስንል ጭንቅላታችን ተበርቷል። እሺ ለዛ ቀጥታ ለጓደኛዬ ደውዬ ስልክ ቁጥርህን ወስጄ ይሄ ነገር እንድታይ ፈልጌ እና ሚዲያ ላይ እንዲተላለፍልሽ ፈቃደኛ ነሽ ማለት ነው? ፈቃደኛ ነኝ ይተላለፍ። እና ለተፈጠረው ነገር በጣም አዝኛለሁ እህቴ፣ በጣም ነው ማዝነው። ለሌሎቹም ትምህርት ይሆናል። ወንድሞች እህቶች እየሰማችሁ እንዳላችሁት እህታችን ባለቤቷ ወይም ደግሞ ባሏ ከሌላ
ሰው ሚስት ጋር ግንኙነት እያደረገ ተጣብቆ አልላቀቅ ብሏል። እንደዚህ ሙስተሽፋ ውስጥ እስካሁን 24 ሰዓት ሞልቷል። እስካሁን ድረስ አልተላቀቁም። ሐኪሞች ራሱ ማላቀቅ አልቻሉም። ያለንበት ካይሮ ኢጅፕት ውስጥ ነውና እህታችን ላደረግሽልኝ ቃለ ምልልስ በጣም ነው ማመሰግንሽ። ከፈለግሽሽ አሁንም ደውልልሻለሁ። እሺ በጣም አመሰግን ስላዳመጠኝ ስለሰማችሁ እኔም አመሰግናለሁ እህቴ። egaan obboleewwan keenya akkuma isin dhagaa turtanii wallahi nama gaddisiisa garuu saba fedhe yoo ta'u namni jaalala keessatti maal jetti inni abbaan manaa keetii firri koo jira biyya kana keessa abbaan manaa keetii dubartii deddeebisaa jira maal naan jennaan an amanuu dideetan taa'aa ture yeroo meeqatti naan baay'een amanaanii utuu kan nu wal fuune Suudaanitti nama gaarii ture haala gaarii qaba ture Suudaan keessatti isin shaayii hojjetti inni immoo kaafteeriyaa hojjetaa ture akkasiin ittiin tettechuudha kaleessa innaa erga biyya kana dhufnee jette yaa rabbi biyyuma kana maal salphataa irra biyya kana keessatti erga biyya kana dhufee jijjiiramee dubartii deddeebisanaan jedhanii firoonni koo natti himanii jennaan amanuu dideen isa amanee yoon gaafadhe in kaffaamaa na jalaa yaadda'a jedheetanii callisaa ture amma garuu rabbiin haqa koonaa baasee anfiroo tokkotti ijaan bahuun hin qabu isas immoo rabbi walitti hin baasini akkasitti qabaramanii jennaan arguu barbaadaa jetti obboleewwan keenya kanarraa waan guddaa barattu jennee wanti dhufe wanti nu isinii dhiyeessinuufi waan sichi dhufu irraa of eeggattuudhaafi kun barnoota gaarii namaa ta'a jedhee yaada kanaan dura Saawudii biyya ta'e wayii waan akkasii dhaga'een jira kanaan lammaffaa kooti an ergan dhaladhe kanaan lammaffaadha isa kana immoo ija rabbinaa agarsiisan dhaqee argee ammas gara sanan deemaara laayivii waraabuu inshallah walli naa mijate bilbila gurratti qabadhee laayivii isinii dabarsa yoo halli mijate seera biyya kanaatu jabaadha viidiyoo waraabuun dhawwaadha makiinaa namaa biratti footoo ka'uun wanjala akka seera biyya kanaatti jechuudha innaa haala danda'ameen isin biraan ga'uu yaala obboleewwan keenya egaa kanarraa waa guddaa barattu jedheen yaada warra namaa miti dubartiidhuma friend nedham kuni hafuu qaba qalas bakka akka amantiilee yemetti fuudhii nikaa hidhadhuu sii jaallattu sii bareedduu sii filatti isii sii taatu sii haala bareedduu sii imaana qabdu gosa barbaadde gosa filachuu barbaadde filadhuuti gurraatti jettu diimtu jettu alhamdulillah guuttee jirti sabaan adda taanus garuu gochaan kun immoo saba filateen nufu dallansuu rabbiiti kun bara dhibbatti dallansuu rabbiiti kun rabbiin sobsiisudha isinii galee dallansuu rabbii waan kana olii fiduu danda'a rabbi yoo barbaade mana keessatti yeroo jarri qullaa wajjin ciisan gadi akka jarri ba'anii waan akkanaa godhan godhee fokkisiisuu danda'a jechuudha rabbi dallansuun rabbii balaadha shayxaannoo harka rukutee waan madhu hin bareeddi warra namaati intalli furdaa kana amma nageessi daalleessi way daabbaasi way jinniisi jedhee shayxaana jechuudha waswaasee warra namaatti sagalchee warra namaatti boo'ee afaqqar kush minaal kush jedhee janajjanee waan matee kee hadha wajjin salphate sanuu kaleessa isa turre ciisaa ture yeroo mustashfaa dhaqan itti garagalchanii isii irra ciibsanii inni jala jira inni qalloodha isiin furdoodha du'aa jira nan beelee jedhee jennaan adda kaballaa doktoronni waa gaasaati waa tokko gochuuf hin dandeenyu kana yaa rabbi maal godhis yaa rabbi waltii baas jechuus hin dandeenyu maaliif rabbitu godhee isatu beeka waan godhee fi tarii fakkeenya addunyaa irratti miidiyaa irra bahee akka inni fokkisu barbaadeetu ta'a kana jennaan sheexanni ayizoo jabaadhu akkasi itti muddi namaan jedhu gaafate wurdatiif qilleetii kanatti galtee dhaabatee yoona ansin beeku jedha jechuudha sheexanichi sheexanni ni gaafa warra namaa kana baafadhu janajjani deddeebisi dubartii mana fidadhu maal siree warra keetii irratti kan biraa fidadhu ammasiin nuftutti siin ijaazaa guyyaa 26 mana hojii teessi maal jedhee harka rukuta sheexanii gaafa immoo namni akkana fokkise si wajjin hin fokkisu sheexanii an keessan jiru jedha sheexana jechuun baalageedha seexana jetan sana jechuudha qoosaadhaaf namicha tokkotiyyuu muka tolbaa jedhan ibbo waa sheexanan seetti maqoosaa kana seetti meen gabaabsaa laayivii waraabuun deemaara bakka mustashfaa seexanati namichatiyyuu muka tolbaa jira seexanni dhufe arge jedhan namichi caammaa shuulii uffatee muka tolbaa jira achumaan sheexanichi muka jala darbuu dhufe ol ilaalee namitti eessa dhaqaartannaan muka yaabaa jira maaltu si dhime jedhee namichi jennaani kottu gadi bu'i jedheeni maaliif kottu gadi buutu malee jedhe sheexanichi dhaabate yookiin gadi seerkiseensi caccabsa yookiin immoo gadi bu'i maqaa nu balleessitan maqaa maaliif si bada jedheeni kottu seera ilmoo namaatii caammaa kee baafadhuuti miilaan ol bahi caammaa shuuliidhaan mukatti ol baatee achii gadi kuftee sheexanatu na kuffiseettee maqaa nu balleessuufi jedheen jedhama isinii galee
ergaa guddaa qaba jedheen yaada. Kanaafuu rabbiin ajaanuu haa baasu. Balaa bu'ee jiru yaa rabbi salaamaa nu baasini jedhan akkanaa kana galatoomaa ulfaadha walitti deebina inshaallah.